الله وأنا بيا كنا نجرو بكجرون بيوان برا واينا أمنا كيس جركو ناسينا أنا بقى فايتس نان إنجينا فايني أنا بقى فايتنا فايوس بربارو ندوي بربادا مالو دواني وبابا تاني بيه لك إيسا مال قبا بوغو بچورا مودو يا مال قبا جو بقنا دا كودون دوني بقنا دا جو دوني harka rabbi din dumbar baqonna da jo akka wala tetti qalamanin cisani qalamono do juru du ammo sino isa mebbo sirra dhabate bas maam jeena maqalura du wayu mal wayu nama jesu wayu jo gana qalamna nundi kenyo gana takka takka kenya ngedi basani akka wala boromticha qalamu fremnakko oromon akka wala boromticha to wala de dur wala boromticha ati abdari jalatti kan qanu namni ganam bewan wala boromti amma dalel manamatu qalama ira ko galla no basmaam jedhe radhabaddu qali jedhaakko ani basmaamin ishi basmaam jedhi nama qalan sun waaqayyo sun isa jirare waaqayyoon itti basmaam itti jedha sun isa jira basmaam jechuun waaqni jira jechuudha miti basmaam jedhi nama qalaa jiru kun sun jira waaqni jiru sijamara mane zabeer manurun malaqam yellam waaqamaaltu jira waaqni jira itti naanee jiru waaqni warri mudreetara nama gashaan orgashu dandeessan waan injira jannat taasane fajira waay du jiraate no ilaalu didano nulaale yaa waaqa kenne ila amne kadhanne sinin galcha qaa tokko keessan dammo taataw godhaash sinin galcha eenyun galchame sinin galcha nama baay'ee ergate garuu kam galchee kaman akka isun beekamani sinin galcha Abbo maduro ergate singashe kana nama tokko gasheera taaptaa godha sinin gasha hunde keessanu sinin gasha raga saati alkani sinuma wajjin jira sinin gasha hunde keessanu waan gubaa keessani asa kan bo barbadelle kotta olin boonyeteenye እንኳን ባልሽ ሞቶብሽ እንኳን ምን እንዲሁ አልቅሽ ለኛል ጀት አከርመቱ ይሆን ቦይ ነጎዳ ኮታ olin boonye oromo fila biya kana bijetti boon bo እንደንዳም በዱን እንደንዳም Gadni ko akkam nagaa fayyaa keetii buche. Nagaa godhaadha ko jirta. Kenna kun fala dhabeeti Oromoon baala gizee jedhama akka horiititti ciibsanii basmaam jedhanii gorra'anii. Ummata garaa jabeenna namni akkamitti lukkuu masqalaa yookaan ayyaana qalu tokko lubbuu namaa fakkeessanii basmaam jedhanii akkasitti gorra'uun kun waan hedduu nama rifachiisa. Lubbu waa sigaafadha waaqni jira. Waaqni hin jira namattu jallate namattu wal fixe. Maali dhokko waaqni hoo jiraate ishinu too jallanne ishinu too cubbuun nu jallise dhalli namaa uumaa isaati amma mucaan akkasitti ciisame gaalla no basmaan bila irradani irra ciise amma ni kinoo ergasii kinoon sammuu duraayyuu ani tiyatu qarqara boollaan jira boollatti baduu edafnuam ishi waaqni hunesa jirare basmaam jedhee yoo irra dhaabate qalu sun lakki ilmoo koodhaan harkaan qalin jedhee harka isaa qabu ila maaltu jira seeta ganni ko ummanni kun dhata waaqa fi beeku beeta nama waaqa beekutti nama rabbii fi beekutti nama rifata beeta lubbuu tokko ila akka macaafa qulqulluutti hin beeku akka quraanatti akka amantii kiyyaarra yoo dubbat namni nafsee nama tokko balleesse ummata addunyaa kana hunda balleesse jedha quraanni siigalee quraanni rabbi akka jedha taab godha sagaleen ciccitaa jira siigalee kanaafi namni kun namni amma basmaam jedhee gorra isunu innu amantii hin qabu amantii osoo qabaate ilma namaa akka horiititti gorra'ee gammadaa sanuu waan itti amanuun baarrakee akkasitti gorra'uun sun amantichuma saniyyuu beeka garaajabummaadha kun garaajabummaa bira tareellee bineensummaadha siigalee ilmi bar xiyyitiin rahmataati qawween rahmataa bar lukkuu takkaa yoo gorraatu bar billaha qara qabuun ka takkittiin irraa dabarsu malee ka akkasi gazagaza nafsee namaa mucaasan amma akkamitti du'e akka inni du'e beeyna amma gorra'ame malee akkatti nafseen keessaa baate beeyna ganni wanni keenya kun hedduu na dhibee jira keessattuu naannoo salaalee waggootan 6 deeman kana ani maaltu akka achitti uumameef maaltu akka deemaa jiru na dhibe wanni ummata keenyaa siigalee
dhugaa rabbii hedduu nama dhibe hedduu nama rakkisa kanaaf ummata sanii ardhaaf guyyaa lamaa sadii iyyine osoo hin taane hanga isaan furmaata argatanii qe'een isaanii nagaa argattee oromiyaan guutuu nagaa argattee ila namni ummata san ajjeesaa jiru mootummaadha qaama biraa takkan eeggatina namni faannoollee gadhiisee seensis mootummaan mataa isaatu shiftaadha ka qabanii gorra ammalee ka qabanii mana keessatti hidhanii manatti goranii bira taa'an meeqa jira ka birrii fidi jedhanii ni bira taa'an mallaqa fidi jedhanii taa'an kana mootummaatti ajjeesaa jira qaamni mootummaa kana gargaartuuf Oromoof uummata Oromoo fidadhe jedhee bosona jiru inni mataa isaa shiftaadha faannoo shiftaadha ummanni kun rabbii isaa malee dachii isaa malee waan takka hin qabu qaama biraa hin qabu dhugaa sin jira biyya ila abboomaal zamana wayyaanee keessa ummanni keenya nagahan bahee galaa bar nutu akkana yoom dhageenne nuti bar harma muraa fi harka muraa seenaadhaa dhageenne bar garuu arda jaarraa amma jirru kana keessatti Oromoon biyya bulchitu jedha kana keessatti harka muranii harma muranii morma muranii nu agarsiisanii bar waan hedduu garaa nama nyaata kanaaf waan kana nuti maqaa warra baalagizeen barin jirti Oromoo keessa warri baalagizee warra firra Shimallis faa warra Shimallis ijaarate faa Biraanuu Juullaa faa warra kana warri baalagizee warri gizeen itti tolte Dubai fi Amerika keessatti mana bitattee ilmaan isaanii Amerika keessatti Awurooppaatti barsiisaa jiran warri sun baalagizee nuti immoo maqaa isaaniitiin ummanni keenya miskiinni maqaa isaaniitiin baalagizee jedhamee akka horiitti gorra'amaa jira ka keessattuu kan salaaleen dhufe rabbi namatti hin fitin wallaggallee akkas salaaleen Arsii keessatti sirka keessatti ummata akkasitti gorra'amaa ture ummata Arsii qofa sitti fakkaate ummata salaaleedha kana beek dhugaa jirtu walitti himaa deemne haqa baafne falmanne mootummaa nyaataa mootummaa abbaa garaa bichaadha garaadha magaalaa qofa harkaa qaba Finfinnee takkitti harkaa qaba arda Finfinnee keessatti nagahan bahee namni galuu hin danda'u Adaamaa keessatti ijoollee osoo hin guddatin ganna 15 ganna 16 fudhatanii mooraa waraanatti ergaa jiran keessatti Oromiyaa guutuu keessattuu kan salaalee keessatti kan shawaa keessatti dhufe adda akka waan qiyaamaan itti buute ummata kana kophaatti fixaa jiran kanaaf ganni sa'aatii 24 osoo ciisnee irrafini ummata kana sagalee taane erga isaan furmaata mootummaan kijibduun kun kennee fi qa'ee isaanitti galan waa'ee gargaarsa haasofna amma gargaarsa irraa haasofna ummata kana sagalee haa ta'uuf arda mucaa بس ما أم زي مرة ما كنت أنا أقرأ كانت أنا مالته وديمنا يا أمت كانت أنا ما أمني كون كرام ديم وديم أمني كون كأينا ما نين كرنا ما نين نيات بيجوم مجرد نيات بيجوم رجع jadi beoromon ufada dem tayin jadi berkesar aja di sembar dah kisah kan ne malib bo malio kabbana lala tami ummata kana mar rabbi so ummata kana lale mal kab uga nakkan bayi lu dubbachun dan dawan te dubbat awra dubbachun desa bayi ummata kana awra dubbachun desa dubbat da sa wayo ummata kana nuga marrimanu gubate marrimanu gubate do wan garan nama baname nama tagarsete gara kenya hunde kenya do tagarsis ni guba kenya itu guba umman ko kesa jiru jirta ganni wayo qabda te waaqay baga sifayse baga nagaan dhufte dursa baga fayite dhukkuba keerra akkasuma ummanna zara jirtan nagaasanii
ta'u dubbachuu fi waa'een uummata salaalee dhugaa rabbii maal jedhamee akka dubbatamus itti deddeebi'e. Kun rakkoon irra qofa osoo hin taane rakkoo isaanii ibsuun baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbii maaliif jennaan uummata shawaarra kan ga'aa jiru hanga dhaqanii dhugaadha nama lama nama sadi kan miidiyaa irratti viidiyoo waraaban malee kan kana lama ta'udha. Uummanni kun karaa meeqa miidhamaa jira? Halkanii warra dakaatiin miidhamaa jira. Sababni isaa halkayyoo warri dakaa dhufanii nyaata nuu kennaa jedhaniini warri caakkaa isaan lubbuu isaaniitiif jedhanii waan qaban sana kennu. Guyyaa amma mootummaan nama kana qallabaa bulte nama kana walitti qabde uummata kana jedhanii mootummaan qaba. Karaa meeqa dararamaa jiru? Rakkoon isaanii maalidha? Rakkoon Oromiyaa keessa jiru maalidha? Oromiyaan 11 kun olii galee dursa yoo nageenyi hin jiraanne gargaarsi godhamu waan takka faayidaa hin qabu. Maaliif jennaan nageenyi hin jiru gargaarsa akkamitti gargaaruu dandeessa? Yoo uummanni kun nagaa qabaate, yoo uummanni kun bakka qubatu qabaate, yoo uummanni kun nageenya isaatti deebi'ee qe'ee isaatti deebi'ee nagaa ta'e gargaaruun nama hin dhibu. Kanaaf uummanni faannoo uummanni araamaa Oromiyaa keessaa akka ba'an uummanni Oromoo kamiyyuu miidiyaa kamirrattiyyuu har'a dubbannee dhiisuu osoo hin taane hanga qe'ee isaanitti deebi'anii hanga dachii isaaniirratti deebi'anii kan jiraates kan du'es nabsee amaaru jecha sagalee miidiyaa kamirratti sagalee akka ta'an. Maaliif jennaan hin gargaarra qarshii walitti fuuna uffata walitti fuuna osoo hin taane gargaaruun waan takka hin qabu. Nageenyi hin jirre taanaan akkamitti gargaarta? Namichi dhaqee gargaarsa sana geessu isa walitti qabame sana geessu eenyu lubbuu isa bakka bu'eeti? Karaan hin jiru nageenyi hin jiru akkamitti deema? Kanaaf dursa nageenyi isaaniif akka ta'u sagaleen gadi fageenya miidiyaan kamiyyuu hanga nagaan ta'utti amma isaan qe'ee isaanitti deebi'anitti amma isaan nageenyi isaanitti deebi'anii qe'ee isaanitti deebi'anitti miidiyaan kamiyyuu waa'ee uummata salaalee waa'ee uummata dhumaa jiruu akka dubbatu. Maaliif jennaan yoo har'a irraa dubbannee guyyaa lama irraa dubbannee zimmannatee boru isaan sanuma torbee tokko wayii ji'a tokko nagaa ta'anii uummata kana deebi'anii fixaa jiru. Maaliif jennaan ummata keenya gadi baasanii qalaa jiran wanni hedduutu ta'aa jira. Kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Maalidha rakkoon haddatti ummata salaalerraa ibsaan badee neetworkiin badee achirraa qe'ee isaanirraa buqqisanii dubartoota isaanii gudeeddiin haadhotii qalanii ilmoo isaanii akkasitti garaa keessatti osoo ijaan arganii kaan immoo namni waaqa basmaam jedhee namni waaqa beeku namni waa'ee basmaamii hiikaa isaa beeku akkamitti basmaam jedhee nama foonii ta'e namni nama ta'e akkamitti nama qala? Nama foon ta'ee akkamitti nama akka isaati qala? Kuni ani hin beeku. Ani bineensa yoo ta'e malee ani hin beeku. Hundumaafiyyuu sagalee haa taanu waa'uma nageenya taaniif sagalee haa taanu itti fufaa eebbifamaan waan jedhu tokko hin qabu dhugaa. Ayyee galatoomii lubbuu taaptaa godhaa sinin beeku hundi keessanuu warri fayyite ganneettan eeyyeen nagaa godhaa waaqaa galatoomu. Silaanoo fayya jedheen sinitti dhufee hima ture iyyuu garuu hedduu kana uummanni keenya kanarra jira. Waa'ee kiyya ittaasuuf na kiyya nama tokkodha nama dhuunfaadha rakkoo miti. Ani duus eenyuma miidhu jiraadhus eenyuma hin fayyadamu. Inoon duusuma mannuu manarraa buqqaa jira. Mannuu qeerraa du'aa jira. Daa'imti kichuun qalamaa jirti basmaam jee akka oolaa boomticha. Ankoo dhiisa. Ankoo ittuma dhiisame. Waa'uma uummata kanaaf furmaanni jiru jiraate. Waa'ee silaa'u waa'ee ammas guyyuma waa'ee uummata kanaa haasa'uu qabu. Ammas Oromoon guyyuma lama gaafa morma muraadhaa guyyuma torbee tokko sooshaal miidiyaa marra iyyine itti dhiisne. Iyyine itti dhiisuun furmaatan ta'u uummanni qe'ee isaarra dhumaa jira. Dachii isaarratti du'aa jira bara. Haqa silaa'uu isatu dhuume. Silaa'uu waaqa kana uume. Qe'ee namaan dhaqne kara namaan dhaqne uummanni kun dachii namaan tuqne dachuma ofiirra jira. Nageenyaan fedhaan qotadheen bula ilmootiyyeen guddifadha jedhee jiraachuu malee homaan goone akkamitti dhalli ilma namaa basmaam jedhaniirra dhaabatanii qalan jiran mee ishee eessan fayyan kan ani hin fayyu. Ani du'an barbaadaa jira amma ani waaqa kanarra du'an barbaada yoo jiraate najjeesii jechaan jiran hin jiruun jecha akka inni jiru hin beekan hin jiru anis jammarum abdiirraa kuteen waaqarraayis abdii kute namarraayis abdii kute garuu immoo sabni ofii yoo akkana ta'e argan sammuun nama tuqama. Sammuun nama tuqama yaa jiru. Oromoon homaan goone. Oromoon dachii namaa tuqne dachii ofii gannee malee. Homaan goone uummanni kun. Homaan goone kun hoggaa meeqati. Erga kun hoggaa meeqati uummanni kun numa du'a. Dirooniidhaan dabadabanii gugguban. Dhalli Oromoo waan hin taane hin qabu. Jira awwaallame.
ibiddaan gubate feerrooti sakkaame akka Yesuusitti illee fannisan badhala Oromoo waan hin taane qabu uummanni kun kanatti waaqni maa garaatti jabaate ishii waaqni maaliif uummata kanaaf furmaata hin finne uumaa isaatii miti nuti uumaa waaqatii miti maa nuti uumaa waaqatii miti maa Oromoos waaqa dhuume ko ishii jaalanne Oromoon taane jarana eessa deemna nuti inoo isaan warri aangorra jiru warri hannu fixayyuu warra aangorra jiru kan nu fixayyuu warra maal jiru kan isaan warri ilmoo ofii biyyaa baasanii haadha ofii biyyaa baasanii haadha hiyyeessaa duguugan lafarraa ishii eessa deemna jarana eessa deemname lapheen sola rakkatti jala dandeessi sun dubbadhu ani hiyyeetis dadhabee ani ribas dhabee uummanni lafarraa dhumee dhala namaatu qalamaa jira gaalladha jira dhaabbadhu qalii jechaa jiranii ishii eenyutti boonyaa ishii mootummaan hin jiru ishii waaqayyoon hin jiru seexan hin jira laata seexan noo jira seexan sun uummata kana wada furmaata kenne manni beelaan dhume kun beelaan dhume kun ibiddaan dhume ishii uummanni kun eessa deema jarana eenyu qaba ishii uummanni kunis meenyu qaba qauma isaati irratti du'aa jira Oromoon salphatee bariichu sabni amma kana ga'u salphatee sabni kun bar Oromoon kan nama qaluu miti horiidhaa manatti guddifatee hin qalu Oromoon horii guddifatee hin qalu bar gubanne jaranaani marrimaan kona gubatee abbo marrimaan keessa naa gubatu marrimaan kona gubatee ani dhufuus hin barbaanne liifi tanas tiktoka tanas ufuun barbaanne ani tiyyattu rabbis na qabee namnis na qabee garuu waa'een uummata kanaa nama maraacha jedhan waa'een uummata kanaa nama maraacha waa'een saba ofiichoo irraa dhalatanii garaan nama hin danda'u rabbi garaan nama hin danda'u waaqa nafti kun abobaasanuu garaan nama hin danda'u barri daa'ima amma tana geessurra dhaabatanii qalanii bar harka maartuu namaa qalamaa loo yaajoo naati isaa sun eessa jirti amma irra dhaabatanii qalanii bar irra dhaabatanii anaa qalu bakka isaa irra dhaabatanii qalanii bar Oromoo ta'uu nagana aarsa nama kaffalchiisaa jira ishee nama waaqa Oromoo dhumeen barbaadee dhabeekko waaqa nuurifatuun dhabeekko mootummaan nuurifatu silaawu mootummaan hin jiru mootummaan jiraatee uummanni kun nageenyaan barbaada nageenya warii isaaniitti wal fixa walitti deebi'anii ishi nuti bar waaqnis nu duguugaa jira waliiwis wal duguugaa jira meeyaa jarana eenyutti taasoof nameeno to'anoo an uummata kanaa ammoo adduma dhugaa an uummata kanaa adduma dhugaa waaqayyo kan uummata salaalee adduma rabbi adduma uummanni kun har'a miti kan du'ee gale dirooni nabiyyi jammara dura ummata salaalee irratti darbamaa turte uummanni kun ture jira erga mujammare dhugaa ilma waaqa uummanni kun har'a miti erga manni barumsaa iyyuu irraa cufame uummata kanarraa hoggaa meeqa mana barumsaa iyyuu daa'ima ofiitu iyyuu ergachuu hin danda'amu uummanni kun hoggaa meeqa erga manni barumsaa irraa cufame manni kun hin gubanne jechuu Oromoo gubanne irraa waaqni hoo jiraate waaqatti bo'aa fi jilbeeffadhaa waaqatti bo'aa waaqni jiraate ani waaqa dhabeera ani waaqnis bakka jiru hin beeku waaqni bakka jiru dhugaa aara maaloo baga fayyitee naan jedhan immoo maal gochaan fayyaana noo uummata akkatti dhumu arguu roozoo achitti du'ee tana qaatana irraa affattanii hirtanii jiru yaadaraa'u duun boqonnaa dhakko duuba qonnaadha maaloo handoo ibbaafate hoo anjiraan gubatu ama dhibee rabbiitiin duun immaa barna jaalala akko rabbii nama ajjeese ofiif na dhume na ajjeesu dibbin godhe oduu ammaa dhufee na ajjeese nama marartu lubbuunti ammaa oduu dhufee na ajjeese waaqayyoon nama marartu ani bakka kalaas gaafa dhaladheen du'e waan ta'eef maaloo hunduu jechi
nama najjeesu nama najjeesu waaqayyoon hin jiru eessa nama najjeesanii nama najjeesu nama najjeese dheebisa dhabee nama najjeesu nama najjeesu waa'ee. Namni seenuu barbaadan hoo jiraattan seenaa ani dubbachuu hin danda'u yaa abbu. Abbaan ani fuullee hin barbaanne gini maaloo na xoo'e na kayyafa bani mana oo'e lapheen solnaan qatti yaa jiruu keenya dhugaa dharraa dhugaate. Makayyafni sin jiru ani biyya tana biyya hin jiraa makayyaf makayyaf qilleensi bara billee nama dhoggatan bara. Ani odoo fayyuu baadhe naa wayya ture baga fayyite naan hin jee naa ummata ani fayyuun fedhu ani nannabe ani waaqa maalan fayya ani hin fayyine ani hagam biyya Dubaay tana jiruun fayyu ani mani nama biyya kana akkasin fayyitan hin barbaadu jaran mee dhiisa ana waan baay'ee namaa soosise naani gubadhe ani marre waan tiyyati jettu na gubate ana dhiisa maaloo ana dhiisa anaan oromoani ofin ajjeesan leennan bakka hin deebi'etti of ajjeesuun dhabeen injuru bakki itti deemanii of ajjeesan rabbi